لما فايسين سمتا كنا بيرك باتي مجا كنا الربسين هذه زمان جنن انت تقولي جيني يا ماكين نما تو كوبر برو نما تو كوبر ماكين اورومو هند بكمبوتو اوكي كما كنا نما تو كوتات ديم كاتو مالا سيغوت ما جيت ماكين دوتين انا الربسين نانجا تو ديم كمالا سيغوت تو كسانن no akasimi tika listen akasimi tinjinka ati mic raw atu mic ra dimamte ko kamte ruftemi no like ani kajira jiru maki akka bak oromo hunda baka buste hadu bachu jirta kaat akasana nati ma baka bute dubbata baka maki duftena ta dubbattu baka oromo mara buyo so ntaini dogongorte jirta maki nama tokko maki sababa maki tif oromo hunda maki gabbate sira daw gundan deetu no obboleessa kiyya bar kanuma akka keetii kanaatuutu gabbeen arrabsaa bar kanuma isirra kalee falmaa turre amma garbeen arrabsu jira bar nama sa arrabsisan hawaasa guutuu arrabsee maaltu naan ga'e namuma isaan sababa isaanii na arrabsaniin kanaan likkii galchee isaan agarsiisa kawaan sodaa dhiifama gaafachiiseen dhiifama bar gaafadhee itti fakkaatee bar sodaadhee dhiifama gaafadhee gartee maakii sodaadhee dhiifama gaafadhee itti fakkaatee mi akkaan hin sodaatiniin agarsiisa ka no hin sodaanne etteetuma bira dabarte أمتها حبجة قبني ما السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتجادي فخسيدي أمتها كان ميديا رتي والبيت مالي لفرت نمتي والبيت نقبل يوم التريف مالتا أمتها ربا كان مال نما قد أرمني نما وانا ما قد أبرقيت خلاص ومن أكف ولد أما إذا سوى ولد تارنتن أرجع أما اللي ولد تسنى قودا في الديمة كومنتيرا وان في سنجد ومتى كان أول ميديا رتي والبيت ولا فتوى البيت وقارو ما أتيف ما كيني مش أبي كتقول قول يا ربي كاما ونرجول وممكن إنافهم بيت تامتي ها إسين رجع والله قول يا ربي بيك كامان ونرجول بكا أكثر ربنا ما قالوا قارو أمتا كان أنا مجتمع أمتا كومنتي كان مو واللي أرجوي والنرجتن ما أدري وان ميديا أتلي لا أدري ما تبدأ أجي متى كتي أجي تاجرتا ميديا مرتي ولا رفض ما ليه وان تكتي الرمني همتي كمان هم بيت تاتي يوم كمان يتوه واقد شوتي الرمني ماكي أول دي بس أنا في اللي أتي خلاص أتي علم إيرات وان تاتيف سمون كي أتي فجيسي وان تا يا ده وان تاتيف إس بين كومنتينا استعارة سن وان في ناس ست كبتا ولين بيت تنبر ميديا رمالي وانت ميديا مرتفع صح أتي ميديا كومنتينا رفسني مالي جري ست كبتا معلوم ما كان بيكن أجي كي رجعت دلجا كي رجعتا خناش إنه إيسي أبا وان في آخر ده مرجعيسات ulama rabbi yuka bajan juru baru mani media rakan sigalu ka babat ulama rabbi mata godi gomdetani wan feren wan jalatani jibban ustraya raya ba mata ka dubu ka yalan yu isa yu arab sajid madre arabina ma wan to kona man god ful duratina ma jabe samale ful duratina ma den samale wan to kona ma hin god wanti media no marata fa ati kana mira ke sagalte kusina subar wallahi kana ko sitina gamin bas مالي وافي كبيرة إيه ستي والبيت بر ميديا دا مالي جريني ما كاكيت جرين كاكيت كيسا جريني وان بيكن هن كبانو ماني ميديا راغلو بوليسا كيا أنا أما بيكيف ميتيجارو أما بيكون سين ما بر كنين جو ومين كومنتين نعرفن ما نقولن جرين مكة السلام عليكم ورحمة الله akka homantu baqiya jalattu maqaa maayikiitiin arraba tokko barreessinee barbaada maquma maayikii dhaadanii sababa maayikiitti homantii takka jaalibsa sababa ibsatti homantii jaarri sani gaari baanii barbaada wallahi gaafa raafadana tin jaanii afaan isaanii qabatanii qadeeman gaafa raafadana maakina maan booda dhiifama si gaafatte miti wal gaafatan kanaan booda yoose wallahi maqaa kee kaafte jechuudha warri miidiyaa irraa walitti hin naquudhaaf walitti hin naquuf بس ما كنا نبغى ما هو نرجو نديس وجوله بيجي تقولي ورا كومنتي تلمو ولا نرجو هندن ديسان خنا فيو بسيطة نجانو أجل وهم بربادة نجدا نجد جالب سا ركوا جرتا نيندا أبادي أنيس أمو مانتنا دوفي بكا سلالة بيت هادوران ما كي ولف فجتني جرتني تين كوبا كبا
amma giseen waati miira keessa galtee kun waati maakiin arrabseettee nama gad darbitee famantee tufta. Achi deemeetu maalanis sirba tokko dalagee dhufe mata dureen jaaldayyuu fi jaalbuqqee ja'anii haasamu waadhisu. Aboo akka feete godhi deemi. Ati immoo Wallahi gaddiseetiin jira yoo ati amma maakii arrabsuudhaaf amma anis ni haasa. Jaalibsan namni na dhaggeeffadhu. Yoo maqaa xiyyaan feemasuu baatte maqaa eenyuutiin feemasaa miti deemi gaddifadhu boo. maal jedhani Assalamu alaikum. kan ilaaludha walitti sinna godha bari kun walitti sinna godha bari Mee tara dubbadhaa buleesoo. Ani beekta koomentii sii kenna yeroo baay'ee si arrabsaa achi jalatti har'ayyuu si arrabsee hin jira. Maaliif si beekta yeroo baay'ee ati ajandaa nama dhuunfaa qabdee afarsita miidiyaa irratti. Kanaaf jechi sitti qayyabna amma ibsaa fi makii wal fuute ati woma isaanii maqama isaanii tun dhayin namni sin arrabsu amma booda. Maaliif yoo ati maqaa isaanii hin dhoofne namni maal si arrabsame? Bultii nama dhuunfaa. Yoo maqaa isaanii deesaati. Maqaa isaanii yoo deesaati. Si arrabsa yoo maqaa isaanii dhoofte. Otto maqaan haala baateeti bilookti godha. Kana qiyaamaa deebite kana. Deem nagaatti. Sare. Brother. Ayyee itti fufi yaada kee. Kasiin jaawwan siifi makii walii araaramtanii jirtanii. Amma maaltuutu walitti isin buuse yookaan amma maaltuutu isii arrabsuu si deebise. Gaafiin tiitanuu. Gaafiin teessanaa. Eewa. Amma maaltu walitti isin Komantii jechuudha barbaada. buutee dubbiftee garteeti. Komantii girrisaa sii barreesse moo makii sii barreesse. ibsa dhiisati komentii namaa ibsa dhiisi komentii namaa maal Miyoo jira uska. laafii jireenya keetii siin ta'u bar siin ta'u bar Miyoo usme ibsa oroo jiitu us please. Isiidha moo girrisaadha? Aboo jaarsasii waan deengate siin inni nuun jiru hin dhageenyeeti. Eessaa dhufe isa Okey. Kubaan qaba waan inni jedhu guyyaa ibsishaan galgala daabii galee haasa'ullee jalaan jira ture. Alaa Maal guyyaa jedhee waan jaalibsaa jettaaks godhe. Waan jaalibsaa jettaaks godhe hin qabu qa. Fedhottaa kaa godhuu fedhu adiisu akka ijoollee deengatti arrabsaa turtetti aan adda dureen nama lola sana irra kaase an lola sana dhaabnaan lolli sana achuma dhaabbate. Sii galee arra lolaan yoo eegalee lolli kun akka banamu beeytaate akka qalee sanatti akkatti deebi'u beeyta. Beeytaati. Lolli namas irra kaasu kun wallaahi billaahi dhaggeeffadhu qasaman billaa. Deengatti lola dhaabnaan lolli ni dhaabbate yoo nan irratti bane qasaman billaa lola addunyaa irra hin jirre banama. Lola deengatti daddaraniitu banama na amani wallaahi billaahi. Maaliif waanin beekuun qaba waanin qabee harkaan taa'uun jiru jira. Jara san keessaa dhaqee handiifama gaafannaan lollichi qabbanaa'e. Si galee achumaan waan san rimbii godhee callisuu qaba malee ol ba'ee dubbachuun tuffiin agarsiise jechuudha. Si galaa akka nama tokkotti adda duree tokkotti irraa bakka bu'een dhiifama lolli kun kanaa hin jiruu jeen. Dhaabaa ijoollee cufnee galle. Eega cufamne guruppiin eega cufamte eenyu abbaa isaatiif deebisa gabbee inni deebisa. Okey jaalibsa amma ta duraaniitu dhiifama sii goote brother amma leela deebisummaa barbaachise. Ta duraaniitu dhiifama walii gootanii. Amma hawaasa gartee maqaasiitiin daldalu kanaatu akkaanan deebisu barbaada. Hawaasa maqaasiitiin daldalu kana. Hawaasa fakkeenyaaf asi tuqe yoo nan si tuqe anafirraa dhoorki malee isii dhiisu kaa please mee hanga yoom obboleettii teenya xiqqeessinoo. Obboleettii eenyuti? Obboleettii teenya makiin obboleettii teeti obboleettii tiyya. Obboleessoo dhaggeeffadhu obboleettiin jiidhaati. Maqii tana an nama wajjin nyaatee dhugee beeku. Nama wajjin jiraatee jireenya dhuunfaa waliin jiraannee beeynu. Nama hiriyaa waliin dalaa'u. Nama akka keessanitti akka nama qilleensarra suuraa sii qofa harkee faarsuu miti dhaggeeffoo siifin hima. Nama qilleensarra suuraa sii bichaa ol qabee suuraa sii bichaa harkee footoo sii bichaa harkee faarsuu miti. Nama wajjin haasawee jawwaalaan nyaata wajjin nyaatee hiriyaa wajjin guddanne naaf isin dhaggeeffadhu. Narran jaalatu yoo jaalala taates. Si gala narran beektu yoo beekumsa taates. Waan isin taates naa himtee irra nan barsiiftu. Si duraan beekaasi. Si galee garuu immoo osoon isii jaalladhu osoon isii kabajaan isii kabaju kuni ummata kanatti jaalala ta'uu diddee kabajaa ta'uu diddee sodaa fakkaatti. Akka ani sodaanne agarsiisu. Si galee Ummata kabajamu isii kabajamaati. Yoo isii kabaju taate ammallee miyyuu. An duraan illee sababaa ummata Oromootiin dhaqee dhiifama sii gaafadhe malee sababaa isiitii miti. Tana beeki. Sababaa ummata Oromootiin dhaqee dhiifama sii gaafadhe wallaahi billaahi yoo amanti. Amma yoo manni si arrabse isin Sababaa arrabse isii takka jechuudha. wanni gaafadhe hin jirtu. Amma yoo manni si arrabse isin arrabsitaa jechuudha. Kalaas gaa eega ummanni arrabamfamuu isii fedhe eega ummarri jaalala isiin qabaanne ummanni dhiifamaan ani sii gaafadhe san ummata aarsee jire
ummata ni gammachiisa ka. Ummanni gammachuusaa ani si arrabsuudhaami. Haa gammadu hawaasni Oromoo. Hawaasa Oromoo miira meeqaa fi isii takkitti kam dura jira. Komentii nama wanti odduu yaadeen barreessiti. Jala dubbatti namni nam tokko haa dubbatu. Magan. Mata gara nu Walaan arsiisuus komandiidhaan sun tajaa bakka maratti dheedanii waa barreessanii nama walitti hin buusina. warra komentii bar ituun isa ta'e sama warra komentii akkas gadi gargaarsa mataa jira. Adima yaadumsa dhiisi obboleettii miliyoonii fiye. Amma durattuu waan waa dubboone irra walii dabartanii ammallee akka isin makiin namatti itti dabaltu an fe'amasa jettee sitti hin boonne tas jala haaftee si waliin haasoftu sanii hidhaa amma isii xiqqeessitee fi kanaafoonni sii damuun jiran akka hin fakkaatu ani dhiise ajandaa tabiraa rabbi si haa fidu. Amma xiqqoo har'a fuullee sirraan tolu jaalibsa. Obboleessoo dhaggeeffadhu waan siima. Waa dhaggeeffadhu waan siima la. Ani gaafaan isii wajjin araaramee kabajaadhaan viidiyoo jaalalaa waraabee fi viidiyoo kabajaa waraabee fi gadhiisuuf san nama meeqa gisee laayifii dhufe taa'ina laala ni beektaa? Nama 25 nama 30 taa'ina laala. Takkaa nama 20 taa'ina laala jee laayifii kanarraa hafuun hin dhufne. Useetiin dhufee fanii godhee isii wajjin jaalala haasawee biraa kuta. Garuu har'a gaafaan isii arrabsu nama 300 nama 400 dhufee ta'a. Kana jibbeetii miti beekan. Si gala jaalala ummataatiif jaalala hawaasaa laaleetiin hawaasni kun intalatana jaalata. Ibsa dhaggeeffadhu akka maraattuun godhatiniiti. Ummata na dhaggeeffadha. Hawaasa kanatti yoonii fi amrii kan nuun bandeenya hawaasni kun yoo isii jaalate na dhiisa yoo isii jaalattan dhiisaa jiin mucaa kana itti gatima hawaasa kanatti jaalattanii maayikii jaalattanii ibsa yaal ibsaa biraa galaa dhiisa fooloorraa kaafadhaa biloo godhaa deemaa jaayin jibbitanii maayikii jibbitanii jaal ibsaa arrabsaa jiin itti hima hawaasatti akkana jaadha mataa nu gara galchina ana mataa gara galchina wanni maal ta'e yaakiin maana maraachuu barbaadu ifuu maraadha. Namni dhimma biraatiifis yoo si arrabsate maakii arrabsite jechuudha. Ulee akila ilma gowwaa jechuudha. Ulee ammoo hundaafuu jaara yoo dhiifte bakka ni gabbaraa kan ta'u wanti keessinaa. Itu kabaja ke wallahi jechuudha. Gaafate kana waqtii kanaatu dhalaa isaanii fe'umsa isaanii irra duulee akkanatti keessa malee laali arsii laali jimma laali shawaa isaanii nama isaanii jabeessuu malee nama isaanii galgalaa kana hedduu harargeen gowwaadha harargeen hoolaadha malee harargeen tan darsa harargeen tun beeytu malee laa dhaggeeffadhu siitti bana sagaleedha maquma miciyyoo tanaatiif dulloota harargeetii fi beerrii harargee tokko afaan jiru arrabni yoo arraba taate sii galee joolluma arsiiti kun garuu beerrii harargee hoolaan kun na jala deemee ana arrabsa dhaggeeffadhu la hoolonni harargee kun akkatti arrabamuu si dhageessisa qottu maqaa isiitiin galee Foma de bosa khamiti. Hada sisale wallahi. sun ijoollee arsiiti laa dhaggeeffadhu. Misenjara? Dulloonni harargee taabtaaf godha. Dulloonni harargee. Misenjara mi? Karabbi kun torroo Somaaleerra. Baasi alhamdulillah jaa jecha. Sharmoo ta'otto jecha ilmaan haadha san. Muttee haadha keessanii sana. Mami takafi arabe takan warabsa wala ba? Mami takofi arabe takan warabsa wala? Intala haadha san dhawsi sharmoo xitti kun torroo Somaalee si keessa jira badhus sharmoo takkitti dulloo laalmoo afaan isaa kan waa fakkaatu laala. Muttee harree dullatti fakkaata. Muttee harree sanamtee kun torroo. Beerrii harargee kana arrafamu jira si galee harargeen takkaafuutti hin jirtu tokkotti qeeffamu jirti maqaa eenyuutiin maqaa maakiitiin garuu hoolayyiin harargeedhaa ana jala deemtee na arrabsiti si galtee nama faawura taate jechuudha gowwaan nama isaan arrabsu kana ofirraa deebisuu dhiisanii jecha nama kanaaf irraa deebisuu dhiisanii si galee wanni hoolaan maan beekne kun ana jala deemtee mataa na dhukkubsiti. Mucammaamni kun abaaramaadha wallahi ulamaa rabbii gadi gombisee arrabsaa qosum billaahi inni Abooti nama rabbii dhaba nama masaabu. guddaa gaddeebisu nama sheekaa gaddeebisu wajjin wannan jeeni. Maamichi abaaramaa ustaaza rabbii gadi gombisee arrabsaa wala obboleessa kiyyaan wallahi laazim argee badis. Nama ulamaa arargee wanti tokko irraan irratti arargee qeeqee wanti tokko irraa intiniin ta'u kanas shamarran arargee ooluma kan jira kunis ayyaa rabbi. Ati waan arargeen ta'iniif akkana jettaa waa takka irraa irratti arraba arrafamu kana.
Tamaaki si qoytii taar argeessin qoytuumi. Qaalitti ajaa'anii fi hundaan kun yeroo maran warraabsaa jiraniiti. Ati bakka hundaafuu biyyoota arrabsuurra jara sanii deebisaa kan. Waa'ee maakinan gashu dhaggeeffatu garuu komentii namaa isa komentii namaa dubbistee komentii namaa raasina jette. Komentii namaa sitti qabatu bar jireenya laayivii mataa keetti keessan galu bar jireenya hojii miidiyaati. Kanaafuu akkas komentii yaadiya. Komentiin waan fira yoo jedhan maa jireenya mataa keetti keessa gala. Miidiyaadhaaf boleessa kiyya maal taate. Ho. Mucamame mammo abaarti rabbii irra jiraatu mucamame mammo wallahi wallahi jiraatu fayyadu jiraatu fayyadu miliyoon isteenya dhiisi miyyoo bakka atis keenya miliyoon isteenya waa takka waliin gootanii amma duraa oliifama olii gootanii ammallee si waan deebitee si goote takka illee hin qabdu sababa malee obboleetii ta'e inti keessiniitii dhiisi antanumaa sin jechuudha maakii dhumti kun ifuu kabajaa siif dhabde gaafa xiqqaatisaati daawwatte sagalee kee ta'u bartu bilookisi gochuu dandeessi bari kabajaa keetiif kaaftee footu walii jettani malee kanallee yaaduu qaba. Maali yoo uummata maal taatanis? Ibsaa bakka sitti haa tolu biraazar waan kana bakka asuma dhiisaa. Uummanni waan dhiisaa. Abboo dhiisi. Ibsa dhagai wanti si galuu qabu ibsa dhagai komentiin namaa laa'ibee jireenya mataa keetti kan seenu bar jireenya miidiyaati bar kun si fagalu waan fidhana jedhan eessatti si beeku laa'ibee jireenya mataa keetti. Murtii maal jettee jaalamurtii dubbadume? Bataa gara wali walaa billaa bataa karaa hojjetu. Uffata qiccaa fi kana yaaqe. Aye Najuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara si komando maaf nu Arab sitakan ya Romar. Saudara warra si komando na miti arge da male arge miti ani. Ma jalib saat arge miti ani. Ya to in moromo janne isna maaf ni pragatin tune. Maaf bujarti kayaknya maaf Arab sitana setero madesi. Ma Video kate badeti ko tilale tina terum tamai. Ma naral tare ni ti kayaknya rayo gapute an setero ma. Aye video tataatu taate na terum tataata kamti si fuda waan khaasen demuni. Amman tal khesanin bareedan illa mamakke. Bay video yo bareed sillaala. Maakii rayo nugu tani setero na ma rakko qaba. Bay why ma ti disi boletiya. Why kiasa? Kana Roman bay tunta. Video bay singe bar. Aga bareedu sillaala da. Ma barbaachisa video bo setero ma jibo. Akkarmatin kamera duba si fuda. Wah, gaafa na buutu sitti argisiisa adii rakkoon qabu suuraa kiyyallee ati mucaa kana nu dhiisiisiin jedhe amma jaartii namaati maal irraa gaafaan isinii dhiise san kabajamaa wallaaltan sa gaafaan deengadda isinii dhiisee isinii faarseen tala qaalii maashaallah mabruuk congratulation baga jaaramte jeensanii maa akkam maa kanatti waywaatina gaafasan galatoomii maan jiina gaafasan maa dagattan namni marti akka tokkotti yaada gool jaalibsaa namni marti akka tokkotti hin yaadu be anama si jaalachuu danda'a Leetiin koos jibbuu dandeessi sanumaaf jettee koo nam tokkoof jettee nama kaan nama kudhanii wal dhabummaaf barbaachise koo ibsa ammallee jaallatee siifa barreessa nu komentii badaalle zimmi jedhi ilaali maal adda keetti maxxanfameen diimu bara komentiin na arrabsani maaliin jedhin ibsa kana beekuu qabdaa barreessan munkee sirraa ati warra jimmaati yeroo jiitusa ol siin kaasa nu gasiin gosan obboleessa kiyya yoo wallaahi akkasitti ati warra jimmaati namni waan fedhe haasa'uu danda'a ani warra jimmaati mee bismillah jiiti jara kanarraa du'aa itti godhe rabbi haa qajeelchu uummata oromoo kana ji rabbi haa qajeelchu kan jallataa keessa jira kun akkuma qajeelaan jiru jallataan hin jira bar ibsa dhagayila mee rabbi haa qajeelchu ji oromoo tanaa rabbi si haa fixuti uummatni oromoo kun dabaadha
abaarsa qabanii. Kanaafuu ibsa wanti siif himuun wallaahi akka obboleessa kiyyaatti mucaasee kabajaan dhiifama wal gaafatanii gaafa raamayaan rabbii keessa illee nama 700 irratti dhiifama wal gaafatan isheen illee ati qaxitaan daawwattee fi kabajaan silkiisa jalaa kaaftee dhiifama wal gaafatan maakiin kalas kanaan booddee waa'ee keen kaaftu ati uummata koomentiiti jettee maqaasee hin kaasin uummanni koomentii waan fidhe barreessu quba isaatii bar yoo quba qomaaxaa qabaatees qomaaxaa na barreessu. Yoo nagaa qabaates nagaa na barreessu. Ati jireenya mataa keetii jiraatan jetta laayivii mataa keetii dabarsaa jirtu. Miidiyaadha bari kun. Maali yoo? Akkasitti yaada ishee. Akkana. Ani ammattuu nama feemisi ta'e bakka waan jaalatan jibban jedhe miidiyaa dhaga. Gaafuma miidiyaa irratti ol bahe namni waan fedhe haasa'a. Akka. Akkasitti beeku qaba. Wallaahi. Mucaan ammaa immoo abaarsi rabbii isarra jiraatu mucaan maammee ammaa immoo wallaahi isaa ustaaz raayyaa gadi gubbisee arrabsee waan fedhe jedhuun sirratti fincaa jedheen gurbaasin jechuudha. Maatiin illee maa inni miti. Akkas kanaaf iyyuu. Akkas Oromoon laali Oromoon maakii ishee arrabsurra raayyaa abbaa mancaa agartee sheekota arrabsuutu irra wayyaa fi galee sanii mucaan sheekota arrabse. Amma gisee sheekota arrabsan sana aamin jaanii furatan Oromoon si galee irraan dalagan. Garuu walayyita ne warrabsan jaan si galee rabbiin sin haa xurursu ummata wallaahi billaahi sin mata humayyaan ummata yaadee waan takka dalaguun be as booda maakii jaalattanii maqaa kiyyanan dhayina komantii jala komantiin godhina callisaa dabra ol harkisaa hota ol harkisaa ani sidii dhufnaan dabra sini galee kanaas anis asii achi sinin tokko maqaa keessan isinin dha'u maqaa isiin dha'u maqaa isaan dha'u maquma isaanii isinitti iyyaa siniif galaami kanaaf gala na bira gala na jala yaa gizeenii fi nan viidiyoo waraabee viidiyoon kiyya akkana isinit dhufe dabarsaa dafaadha maraataan dhufe jaadha dabarsaa inuma gadhooyteen laaliin hin dhaggeeffatii viidiyooti si galee warri na jaalatu haa dhaggeeffatu warri na bashannansiisu warri fanii na godhu haa jaalatu ana laalu ka barbaadu laayikii haa godhu ka barbaadu komantii haa godhu kanaan ala ati warri jibbaa kiyya qabu warri jibbaa makii qabu komantii jalaa takkan barreessine ni beeka warra jibbaa intala tanaa qabuutu mataa gara nagalchee intala tanaa waliin nu deebisuu barbaada si galee jibbaa intala tanaa warri qabu jechuudha. Dufnee si fuula xayyaaraanii maqaa isii kaaftee. Naatu qafuudhaan yaa baleessa wallaahi billee.